warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaaf daawwattoota maatiiwwan chaanaala YouTube bakka fi kallattii jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan kan onne irraa ka'e isin biraa ga'u isiniin jecha egaan guyyaa har'aa kana akkaataa itti green screen yookaan immoo qalamii akkatti viidiyoo keenyarra wilbil jedhee fiigu kana akkaataa itti bilbila keessan irratti osoo gara takka deemtanii aappiiwwan garaagaraatirraa daawunloodiin goone karaa salphaadhaan bilbila keessanitti akkaataa itti hojjettaniin isinitti argisiisa. Ani YouTube'dha. Hanga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii kabajamoo fi jaalatamoo YouTube'tti dabalamaa isiniin jedha. Na waliin turtii gaarii. يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر egaan wanta kana hojjechuudhaaf duraan dursitanii aappii KineMaster qabaachuu qabdanii KineMaster isa kana jechaadha. KineMaster kana erga qabaattanii booda keessa seentanii jechaadha. Yeroo isin keessa seentan eda'uu kana isinii fida. Mallattoo eda'uu tana irratti dhawattu. Sana booda lakkoofsa 16 irratti deeffattu jechaadha kan YouTube'dha. Ergasii backgroundii filadhu isin jedhas keessa backgroundii kan jedhu kana irra dhooyna. Sana booda backgroundii gurraacha filanna jechaadha. Qalamiiwwan as keessa jiran kanneen keessa qalamii gurraacha kana filanna. Erga qalama gurraacha filanneeti qalamni nuti filanne jala kanatti nuuf ba'ee jira. Sana booda right irratti goonaas dhufne. Haala kanaan nuuf fidaa jechaadha. Sararri as jira backgroundii gurraachi kun jechaadha irratti dhooyna. Backgroundii kana gurraacha kana sararri biicaa kana yeroo inni itti nuu maree jedhe akkana qabnee gara duraatti harkifna jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa takka haga feetan viidiyoodha waan ta'eef haga feetan daqiiqaa takka daqiiqaa 10 illee feenaan haala kanaan dheeressitu jechaadha. Sana booddee maal gootanii as dhuftan layer kan jedhu kana irra ergasii as gabbuutanii jechaadha. Bakka teekstii kana jalatti kan jalaa kanarra dhawattu. Sana booddee haala kanaan isinii fida. Yeroo inni haala kanaan isinii fide bakka tana dhooytanii bakka tana irratti isiniif akkasiin fidu jechaadha. Isiniif raayitii tanneen isinii fida. Raayitiiwwan tanneen keessaa itti dhiiftaniituma kana filattu jechaadha. Sanduuqa roga 4 kana filattanii ergasii bakka tana dhayxanii bakka tanatti illee diimaa fi magariisa faa isinii baasa. Yoo adii isinii baase bareedaadha. Akkana irra dhooytanii as keessaa kalara feetan filattu jechaadha. Kalarii adii haa filadhuwanii kalara adii kana jechaadha. Adii filadheetiin jira. Isinis filattanii sana booda asirratti raayitii gootu. Sararri adiin dhufee jira jechuudha. Erga sarara adii filanne as dhufna ammas tuqaa as jirtu tana dhooyna. Sana booddee asirraa as kan sadaffaa afuraffaarratti argamtu tana irra dhooyna. Tuqaa sana jechaadha. Sana erga irratti dhooynee raayitii itti goona. Ergasii as backgroundii gurraacha kana asirraa qabnee jechaadha. Kinoo haala kanaan asirraa qabnee akkanatti gad oofnee dheeressinee akka YouTube'tti nu galutti akkatti achi maxxansinaa jechuudha. Amma haala kanaan nuuf ba'ee jira jechaadha. Haala kanaan maxxanfannee jirra jechuudha. Raayitii irratti godha. Raayitii erga irratti godheetiin jedhee amma sararuma kana irratti gadhaa jechaadha. Backgroundii gurraacha kana sararri biicaan boorri asirratti naamaramee jira. Sana booda akkanatti gara duraatti harkisaa jechaadha. Harkaan irratti qaqqabee nin harkisaa sarara gurraacha backgroundii gurraacha kanaan qixxeeffadhaa jechuudha. Erga haala kanaan qixxeeffadhee ni geesse maaltu naafe akka inni sossocho'u itti godhaa jechuudha. San gochuudhaaf maal gootu as dhuftanii sanduuqa 3 wal gubbaa jirtu kana irra sana booda gubbaa gatti kan lammaffaa kana irratti dhooyna. Haala kanaan socho'a jechuudha. Okay. Erga haala kanaan godhannee raayitii itti goonee keessaa baana. Raayitii itti goonee erga keessaa baane amma garam deemna gara galerii kenna deemna jechaadha. Layer kan jedhu kanarra dhooyna. Sana booddee miidiyaa kan jedhu as jira sanduuqa 2 wal gubbaa jiru kanarra dhooyna. Ergasii galerii kenna nu seensisaa jira jechaadha. Galerii kenna erga seennee booda wanta kana qabaachuu qabdanii
qalamiiwwan akkana kana jechaadha. Sana booda qalamii kana irratti hin dhawa. Ani bilbiluma kiyya irratti qalama kana hojjadhee fide waan ta'eef isinillee dandeessan akkana hojjattanii akkaataa ittiin hojjetamullee isinii fida rakkoon qabu isiniin jedha. Sana booda maal gootu qalamii kana akkanatti qabdanii bal'iftu jechaadha. Background guuttan bakkuma tana haala kanaan erga guuttanii jettanii sarara boora kana kan asitti amma isiniitti mare kana argitanii kana qabdaniiti wal qixxeeffattu background kaaniin. Yeroo haala kanaa wal qixxeeffannee jenne raayitii goonee irraa baana. Ergasii maal goona ammas sararuma kanarra dhooyina. Sana booda as jala kanatti jechaadha ba'a. Sana booda isuma irratti hin deebi'a. Amma maaliin godha akkana loofe sanduuqa tanarra dha'a jechuudha. Isinis asirra dhooytanii sana booddee gubbaa gadi sadaffarra kan jiru kana irratti dhooytu. Haala kanaan background reefu sana garaacha isii muree qal'isee isinii dhiisa jechuudha. Haala kanaan garaacha akkanatti irraa muree jira. Xarafarra qofa naa dhiise jechuudha. Haala kanaan hojjetatu dandeettu raayitii irratti godheetiin keessaa ba'a. Sana booda yeroo nan play godhee dubbisu kinoo haala kanaan naaf sirraa'ee jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoo isa kana gabbuufattanii geessitanii viidiyoo keessan keessa kaa'uu dandeettuun isiniin jedha. Karaa salphaadhaan akkaataa ittiin hojjettanidha. Dhugaa karaa salphaadhaan wanti kun namoonni hedduun akkaataa itti hojjetan hin beekan. Akkasuma immoo bakka isa irraa buufatanis kan beeynetu jira. Kanaafuu dandeessan akkanatti hojjettu. Yoo kana dadhabdan ammoo green screen jettanii YouTube irratti barreessitanii jennaan kan ummanni hedduun hojjete achirra jira. Achirra download gootanii buufatuu ni dandeettuun isiniin jedha. Ani seeruutuubiidha. Waan haga ammaatti na hordoftaniif baay'ee takka galatoomaa isiniin jedha. Obboleeyyan channel kanaaf haarawaa taatan ammallee irra deebiidhaan subscribe gochuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoon kun haga like tuquu hin dagatina. Viidiyoo kana keessatti dogongora yookiin khalaxaa waan nuti dogongore yoo argitan koomentii jalatti barreessuun nan sirreeffadha. Koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoon isinitti tollaan ammoo koomentii gaggaarii barreessaa isiniin jedha. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaannaa tura. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا